Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota michuutu nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti isiniif baay'atu. Har'a michuutuu bitiin qophii addaa qabannee dhiyaanneera. Qophii keenya har'a isin qabannee dhiyaanne mata duree tokko irratti kan nuyi gaggeessinu mata dureen kunis akkas jedha. Jaalalaaf maallaqni wal deemaa kan jedhu irratti yaada tokko fakkaatni waliin marii taasisna. Qophii kana kan isin faana turu immoo ani yaadatee malaakoo akkasuma margee tasfaa gama ogummaa kaameraatiin Giruumtaa muruun faana jira. Egaa yaada akkamatti kaastee mata dureen nuti guyyaa har'aa irratti mari'annu jaalalaa fi maallaqni wal faana deemaa kan jedhudha. Jaalalaaf maallaqni yeroo baay'ee waan walitti bu'an kan isaan fakkaatanii namoonni baay'eenis jaalalli qarshiin jaalala naaf bituu hin danda'u jedhaniiti kan isaan ka'anii nunis kanuma sababeeffachuudhaan sagantaa baay'ee bareedaa ta'e har'a guyyaa irraa qabannee dhiyaannee jirra. Waa'ee jaalalaa fi maallaqaa kanarratti namni Haarvaard Vaaleensi jedhamu qorannoo ga'aa ta'e waa'ee jaalalaa fi maallaqaa irratti geggeesseetudha kan inni jiru. Qorannoon Haarvaard geggeesse kun maal irrattidha? Egaa margee akkuma ammatti kaastee qorannoon Haarvaard Vaaleensi qorannoo baay'eedha. Isaan keessaa garuu daawwattoota keenyaaf egaa muraasa qabannee dhiyaannee jirra. Waa'ee jaalalaa fi maallaqni walii deemaa jedhu kanarratti qorannoo geggeessee jira. Inni kunis inni jalqabaanii akkasidha. Hariiroon jaalalaa dandeettii namni tokko qabeenyaa guddisuu wajjin walitti dhufeenya cimaa qaba jedheeti kaasaa. Kana jechuun walitti dhufeenya keessatti hariiroowwan jaalala lamaa gidduutti qabeenyaa guddisuun akka barbaachisu maaliif lamaan isaanii wal deeggaru yoo ta'e hariiroon isaanii gaariidha yoo ta'e inni kun egaa dandeettii maallaqaa yookiin jireenya ofii fooyyeffachuuf ga'ee guddaa taphata jedheeti kan inni kaa'u. Qorannoo isaanii biraan fi inni lammaffaan immoo akkasidha. Hariiroo milkaa'an maallaqaan milkaa'uuf haalduree dursa jechuun ni danda'ama jedheeti kaa'a. Kana jechuun hariiroon jaalalleewwan lamaan isaanii milkaa'aadha yoo ta'e jedha. Milkaa'aadha jechuun jarri kun lamaan walii galuu yaada isaanii ishee waliif godhuu akkasumas wal deeggaru wal hubatu taanaanii isaan kun jaalalaan qabeenyaatiin milkaa'uudha jedheeti kan kaa'u namni kun. Inni kan biraa fi sadaffaan jaalala obbolootaa irratti kan inni kaa'u. Obboloonni dhiiraa obboloota isaanii waliin hariiroo gaarii qabanii dhiirota obbolaa isaanii waliin hariiroo hin qabne akkasuma immoo obbolaa kan hin qabne hin jirumne kan qofaa jiraatan isaan caalaatti waggaatti $51 argatu jedheeti kan namni kun kaa'u jechuudha. Egaa kan biroonis immoo dhiironni umurii dargaggummaa isaaniitti maatii isaanii waliin walitti dhufeenya gahaa hin qabaanne yoo ta'e fakkeenyaaf ilmi abbaa isaa faana hiriyaa yoo hin taane ta'e haatis immoo akkasuma ijoollee ishee yookiin shamarree mucaa ishee dubbaa wajjin walitti dhufeenya gahaa hin qabdu yoo ta'e jarreen kun miidhamuu danda'u. Qorannoo kanarraa kan hin argate garuu immoo jedhan qorannoo isaa keessatti hariiroo gaa'ilaa milkaa'aa ta'e keessatti qabeenyaa gahaa ta'e horachuu akka isaan danda'an hiriyoota isaanii faana yookiin hiriyaa gaa'ilaa isaanii faana hariiroo gaa'ilaa milkaa'aa ta'e yoo horatanii hanqina isaanii sana mo'achuu akka isaan danda'anidha. Qorannoo isaa keessatti Haarvaard kan inni kaa'ee jiru. Kana malees immoo namoonni gaa'ilaa qabanii namoota gaa'ilaa hin qabne yookaan namoota gaa'ila isaanii kan jiran akkasumas immoo nama qeenxee ta'e caalaatti hariiroo gaa'ilaa milkaa'aa ta'e keessatti qabeenyaa baay'ee quubsaa ta'e saffisaan waliin qabeenyaa gahaa ta'e horachuu akka isaan danda'anidha. Haarvaard qorannoo isaa keessatti kan inni ifoomsee jiru. Egaa yaada hedduudha kan kaasaa jirru. Egaatti dabalataanis namni kun kan inni kaasu karaa gurguddaa kan biraatiin hiriyoonni gaa'ilaa dinagdeedhaan baay'ee fayyadamoo ta'u jedheedha kan inni kaa'u. Dinagdeetiin fayyadamoo kan isaan ta'anii gaa'ila isaanii keessatti hariiroo gaarii yoo jiraate kana jechuun gaa'ila keessatti egaa yeroo walitti dhufanii mana koof ijoollee koof jedhanii qusannaan jiraata jechuudha. Ijoollee koofan kana kaasatanii kottiin baratu manni koo ittiin jijjiirama fakkeenyaaf yeroo gaa'ila dhaabbatan yoo mana qaban ta'e maatii koof mana ijaaruun barbaada yookiis mana bituun barbaada jedhanii qabeenyaa qusachuun jira. Inni kan biraan yoo konkolaataa hin qaban ta'e konkolaataa ijoollee koof mana barumsaa deemu
ittiin bitadhaan qarshii kusachuun jira. Karaa diinagdee fayyadamoo ta'uu jedheetu kan namni kun kaa'u. Dhumarratti garuu akkasidha. Maallaqaaf waliin fuudhinaadha. Garuu gaa'elli immoo karaatti maallaqa argatan isa guddaadha jedheeti kan namni kun kaa'u jechuudha. Namni maallaqaaf jedhee wal fuudhuu hin qabu jechuusaadha. Garuu gaa'ela keessatti maallaqa sana horachuun akka danda'amudha. Dogoggora guddaadha. Yoo namni maallaqaaf fedhee wal fuudhee maallaqa sana duwwaa ilaala malee mana isaa ilaala. Garuu mana isaa ilaalee yoo haadha warraa isaa sana ilaalee yoo fuudhee mana koo jedha haadha warraa koodha. Isa booddee qarshiin immoo hin dhufuu danda'a jedha. Egaa nunis egaa guyyaarraa dhimmuma kanarratti keessummaa tokko qabanneeti kan nuyi jirru gamanumaan gara qophichaatti isaan dabarsinaa daawwannee walitti deebina. Tolee haalaaf bakka jirtan hundumaa keessatti iddoo isin jirtanitti nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u jaallattootaaf hordoftoota Michuu Tiibii. Har'aa Michuu Tiibii wajjin sagantaa bareeddu tokko qabadhee dhufeetan jira. Barreessaa waadaadha warra nan beeknee fi waadaa bultii. Qabxiilee muraasan kaasaa. Qabxiilee muraasni ani kaasu har'aa kuni kan inni giddu galeessa godhatu gaaffii fi chaalenjii guddaa yeroo ammaa dargaggoota keenya keessumaa nu dhaloota kana mudatee jiru irratti qabxii xiyyeeffatudha waan ta'eef suuta akkana hordoftan adaraan isiniin jedha. Akka waliin barannu shakkiin qabu na wajjiniin ta'a. Mata dureen har'a nu irratti waliin yeroo keenya dabarsinu daqiiqota gabaabduudhaaf walii wajjin qooddannu jaalalaa fi maallaqni sammuu dhaloota kanaa keessatti akkamii sammuu dhaloota keenyaa keessatti qofammoo osoo hin taane hiika akkamii kennaafii jira isa jedhu kallattii jaalalaatiin jaalalaaf maallaqa akkamittiin wal bira qabee hiika kennaafii jira dhaloonni waan jedhu irratti wal wajjin ilaalla. Qabxiin duraa namoonni jaalalli maallaqa bituu waan hin dandeenyee fi wal jaallachuu keenyaaf jaalalli barbaachisaa miti kan jedhan jiru. Ani immoo dhugaa isaan dubbadha. Har'aa namni hundumtuu akka xiyyeeffate kana hubatuun barbaadasi. Dhugaadha bakka jaalalli hin jirretti qarshiin hiikan qabu. Jaalalli immoo qarshii wajjiniin baay'ee gaariidha. Irran isinii deebi'a kana bakka jaalalli hin jirretti dhuguma qarshiin qabaachuu dhabuu danda'a. Jaalala keessatti garuu qarshiin baay'ee murteessaadha. Maaliif jennaan kan nama ajaa'ibu namoota akkas jedhan yeroo baay'ee waan nama mudataniif nan gaafadha. Keessumaa dargaggoota natti dhiyaataniif gaaffii kana na gaafatan gaaffii ani gaafadhu yoo jiraate hiriyaa kee jinarra eessatti wal argite iddoo akkasii akkamittiin dhatte tiraanspoortiidha. Tiraanspoortii sanallee kaffalatee deemuuf namichi gara hiriyaa sana dhaquuf yookaan immoo mucaa isheen durbaa gara isaa dhaquuf illee kan biraa wanti isaan ittiin nyaatanii dhugan haafuu addunyaa jaalala isaanii keessatti tuqaa isaanii irratti gammaduu jalqaban inni jalqabaa waan boorsaa isaanii keessaa baafatan irraati. Jaalalli qarshii irratti hundaa'an jedhu garuu lafa jaalalli jirutti qarshiin murteessaadha jedheen dubbadha. Ishee kana naa qabadha. Jaalalli qofti jiraachisuu hin danda'a hin danda'uu gaaffii jedhu namoota danuutu gaafata. Jaalalli guutuudha. Jaalalli deeggarsa qaama kamii fi waan kamiiyyuu malee guutuudha. Waan guutuu ta'e kana akka hirruu ta'e yookaan immoo keessatti chaalenjiin nu mudanne kan godhu immoo wanta ittiin dhalli namaa lafa kanarratti sochii kamiiyyuu godhu jiraachuuf raawwatu hundumaati. Sun immoo guutummaan guutuutti kan inni walitti hidhamee jiru qarshii wajjin. Maaloon wanti jireenya dhala namaa wajjin lafa kanarratti wal qabatu hundumtuu walitti hidhamee kan inni jiru qarshii wajjin. Qabxiin biraan ani utuun kaasiniin himne qarshii sababa godhachuudhaan namoonni gaa'elatti seenuu sodaatu. Namoonni gaa'elatti seenuu sodaatu. Dhuguma isaa immoo yaaddanii ilaaltanitti yoo ta'e baay'een keessa yoona hamman kana guututti gara gaa'elaatti hin dhufu jechaa jirtu. Warri durbaas warri dhiiraas nan beekaa. Garuu waan tokko har'an isiniin dhaama. Dhugaadha immoo wanti ani isinitti himu kun malee inspire ittiin isin gochuuf miti. Wanta kaleessaa bara kanan sirreessee bara dhufu gara addunyaa gaa'elaatti dhufa ittan sirreessitanii qabaachuu dandeessu. Karoorsitanii wanti isinitti hin milkaa'inis aftan jiraachuu danda'a ta'a. Mee yaada ilaala. Erga wanticha sirreessitanii booda immoo ammallee gaa'elatti seenuuf gaaffii isin gaafate kan biraa qaba sammuun keessa. You see, yoomillee interestiin keenya yookaan dheebuun keenya, fedhiin keenya, hawwiin keenya daangaa waan hin qabneef
bara darbee mana ijaarradheen bara dhufu fuudha jettan yoo ta'e yookaan ijaarrattanitti yookaan ijaarranne ta'a garuu ammallee sammuun keessan waa'ee gaa'ela keessaniif gaaffii biraa qaba. Kanaaf maateriyaaliif gaa'ela keenya tasuma walitti dhuunnu irra hin jiraatu. Yoo qabaanne nu barbaachisa hin qabnu taanaan wanna ittiin har'a sochoonee jiraachuu dandeenyu harka keenya keessaa qabaannaan nama nu hubatuuf nama wajjiniinii jiraan hojjennee nama guddaa ta'uu dandeenyu tokko of harkaa qabaanneennan gaa'elatti seenuuf wanti nuyi ganaa faasiliteet goonu daangessuu hin qabudha. Kanaaf yoomillee jireenya gaa'elaatti dhufuudhaaf maateriyaalii dura al duree gootanii lafan kaa'atilaan jedhaa yoo qabaattan gaarii hin qabdan taanaan garuu wantichi nufu taanaan ganaa gaa'ela sodaachaatti fuftu jechuudha. Sana isin hin jajjabeessu sirriis mitis jedhee naman maaliif jennaan namoonni jireenya faasiliteet ta'e yookaan guutuu ta'e guuttadhee ta'edhaan keessatti jireenya gaa'elaatiin walitti dabalaman danuun isaanii yeroo isaan kabaji isaan waliif qaban illee akka waan meeshaa wayii bitataniitti namoonni mucaa dubaraa erga geessifatanii ofitti dabalan tokko yeroo isaan ilaalan jireenya keenya keessatti nu mudataa jireenya gaa'elaa biyya keenyaa keessatti immoo holii kun sadarkaa hedduurraan achi as dhufee bakka kanatti illee yeroo inni walitti hidhamu yoo jira fakkeenyaaf inni tokko waan hin qabne qaba jedhee fuudhe ilaa ishee kana naa qabadhaa inni tokko waan hin qabne qaba jedhee fuudhe kun soba hundeen gaa'ilaa soba ta'eera la jaalala ta'uu dhiisee soba ta'eera taanaan immoo raafamuu isaatiif mucaa isheen durbaa isheen gaa'ilaan dhuftee nutti dabalamtu sababan taatu raafamuu isaatiif sababii anasa sobe ta'a jechuudha. Jireenya gaa'elaa keenya keessatti akka nuyi somnu kan nu godhullee ilaalcha nuyi wantoota maateriyaal ta'an kanaaf gaa'ela keenya wal bukkee qabne akka nuyi itti ilaallu irraati. Akka dargaggeessi tokko mucaa durbaa kiyyoo isaa keessa buufachuuf sobu kan isa godhu intarestii ishee yookaan fedhii ishee waan beekuuf. Isheen wanta maateriyaal ta'e tokkotti of safarti taanaan wanta maateriyaal ta'e tokkoon wanta ittiin waan boorsaa isaa keessa kaa'atu mana isaa keessa kaa'atu meeshaa of harka galfate kan koo jedhee waammatu tokko qarshii isaan jijjiirrate tokkotti ishee safaruudhaaf hin dirqama namichi. Kanaaf yoomillee wanti isheen gochuu hin qabne akka namichi maateriyaalitti isheen safarree yoo barbaadu mucaan durbaa akka inni sobuufis puushisa gochuu hin qabdu maal qabdaan gaaffii gaariidha. Garuu immoo namoonni qaban jireenya dhugaa ta'eef riyaaliitiidhaan guute jiraatan baay'een isaanii waan qaban nutti himachaa gara keenyan dhufan warra durbaas yoo ta'e warra dhiiraa bira hin mul'ata kuni. Kanaaf sobuun illee sanarraatii dhufu ilaalchi nuyi qarshiif maallaqa irratti qabnu baay'ee hamaadha. Addunyaa gaa'elaatti wal sobaa deemuun nurra hin jiraatu. Asumaan dhaabseen isinii dhaamuuf koomenti isin godhu yookaan immoo yaada isinii kennu. Isin yoo na dhageessu ta'e koomaandi isin godhus nama kaleessa wajjin sobdanii karaa gaa'elaa jalqabdanii jirtan axxanii akkasiin eenyummaa keessan isa dhugaatti himattanidha. Maaliif jennaan waan hin qabne hin qabu jennee bakka siin argame innitti nama jaallannu tokkoof argamuu dhabuu keenyaan hamma sammuu nama sana keessaa geenyurraa gadi buuna waan ta'eef. Qabxii biraanan irratti dubbadhu jaalalliif maallaqni wal dhiibu warra qabaasaan benneef dhuguma wal dhiibu. Baay'ee wal dhiibu warra biyya jireenyaaf gaa'ela walitti hidhaniif warra maateriyaalii namni of harkaa qabuuf yookaan wanta namni konkolaataa namni ittiin socho'u bor nama fudhattee allayyaa lixxee wajjiniin achi keessatti hafaniif gaa'ela warri walitti safaraniif mana jireenyaa bor waan ta'e tokkoon ibidda mana keessaa kaate qaanqee ibidda taate mana keessaa kaate tokkoon namoota mana sana dhabuu danda'aniif gaa'ela isaanii warra walitti safaranii fi wal dhiita gaa'elaa fi jaalalaa fi maallaqni. Warra qabaasaa beekaniif garuu dhugaasaa dubbachuuf isaan qaama wal deeggaranidha malee qaama wal dhiituu danda'an yookaan wal dhiibuu danda'an miti. Gaaffii yeroo hundumaa ka'udha kuni dhiyoo kana mucaan tokko gara koo dhufee baay'ee mucaa dubaraa jaallatu sababii nama birrii qabu isheen jaallatteef akka dhabe natti hime. Dhibbite namichatu jaalala bitate namichi jedhe. Si'a baay'ee jaalalli hin bitamaa gaaffii jedhutu ka'a. Jaalalatu bitama tun taane nama waan ilaalaa jiru waan ijatti mul'atutti of gurgureetu ofiisaa gurgure. Mucaan durbaa kana goote yoo jiraatte isheetu of gurgurate malee namichi jaalala ishee bitate tun taane ishee bitate. Dargaggeessi kana godhus yoo jiraate yookaan mucaa durbaa waan ta'e tokko hojjettee milkooftee success taate. Waa Afrikaa qabduutti dhaqee gaa'ela isaa dabalate tokko
isheen hin bitatte isa jedhamatu isa bitatte jechuun hin danda'amu. Garuu jaalala bitatte hin jedhamu. Maaliif jennaan jaalalli waan nuyi maateriyaaliin bakka buusuu hin dandeenye mi'a qaalii nuyi tasuma mi'a kan biraadhaan safaruu hin dandeenye, tilmaamuu hin dandeenye, tilmaama mucaa namaa gararraa jaalalli isuma Kiristoos warra jaallatuuf ofiisaa ittiin dabarsee kenne tokkichatu jira. Biraanchi barbaadan itti baasuu dandeessu. Garuu jaalalli of kennuu isuma nuyi quraana irrattis warri quraana wajji wal beektanis beektu quraana irrattis akkaataatti rabbi tokkichi ofiisaa namaaf kenne jettanii isin amantan namni immoo ittiin rabbiin ofiisaa kenne jettanii amantan san macaafa qulqulluu isan dubbisee beekuuf qayyaban irraas jaalalli ofii kennu warra jaallataniif. Kanaaf jaalala bitachuu hin dandeenyu garuu namoota ofiisaanii gurguran bitachuu dandeenya. Edheen bira darba kan hin bitanna jaalala hiriyaan koo gara koo dhufee akkas naan jedhe suni jaalala warra birrii qabutu qaba jedhe. Jaalala qabutu hin taane namoota qarshiidhaan of jijjiiran naannoo isaaniitii qabu jarri sun. Gara maatii isaanii dhaxxanii, gara jireenya gaa'elaa isaanii dhaxxanii, gara rileeshnshiippii isaanii dhaxxanii boqonnaa isaan achi keessatti qaban yoo ilaaltan dhugaan isinitti himaa wal amanuun, wal hubachuun, waliif yaaduun, wal mararfachuun tokko jara sana gidduu hin jiru. Maaliif jennaan inni hin bitatee isheen hin gurguramte, isheen hin bitattee inni hin gurguram yoo maateriyaaliidhaaf jaalala walitti hiinee ilaalaa jirra ta'e. Jaalalli garuu yoomumaa waan namni harka isaa keessaa qabuun madaalamuu, bitamuu, jijjiiramuu hin danda'u. Jaalalaaf deebii kan ta'u wanti jaalala madaalu tokkichi jiru jaalala dhugaa qofa. Jaalalatu jaalala madaala. Kanaaf as waan naa qabadhaa. Hiriyaa koo sanattis kanuma himee isinis jaalala bitachuu hin dandeessan garuu nama ofiisaa gurguru bitachuu dandeessu. Edheen bira darbaa hariiroo jaalalaa keessatti qarshiin hin barbaachisaa gaaffiin kaasu baay'ee barbaachisaa akkuma isiniin jedhee manaa baatanii walii keessan dhaxxanii arguuf iyyuu tiraanspoortii isin barbaachisa. Keessumaa warri Finfinnee jiraattan warri magaalota keessa jiraattan baadiyyaatti immoo gara magaalaa dhaxxanii michuu keessan yookaan hiriyaa keessan jaallattan arguu dhaquuf yoo jettan isa jalqabaa wanti si yaaddan akkamittiin dhaqee michuu koo adda isheerra dhungadhee si yaadeera ittiin jedhaatu hin taane akkamitti wal arginee teenyee haasofna. Eessa immoodhaan wanti nuyi har'a baasuu qabnu maal? Yuusii jaalala akkamitti akka dhaxxanii gammaddan utuu yaadin waan ittiin dhaxxanii gammaddan yaaduu jalqabda. Wanti isin ittiin dhaxxanii gammaddaniif addunyaan gammachuu keessa isin jiraattan yoo jaalala ta'e illee bakka teessanii jaalala dhandhamtaniif keessatti gammaddan sana taa'uuf garuu teessuma isinirra teessanitti hoteelli isin kaffalsiisa. Riisortii isin dhaxxanitti balbala irratti tikeettii murattanii dhaxxanii ol seentu. Kanaaf yeroo hundumaa wanti isin dagachuu hin qabne rileeshnshiippii keenya keessatti wanti nuyi harka keenya irraa qabnu baay'ee haalaan nu barbaachisa. Macaafa qulqulluu irratti kutaan yeroo hundumaa dinqisiifadhu tokko Waaqayyoo Addaamiif erga hojii kennee boodati haadha manaa kenneef. Riskii guddaan jireenya keenya keessatti nu mudatu nuyi gaa'ila keenya ittiin balaaf saaxillu asitti. Ofii keenya miila of danda'ee dhaabbate yoo hin qabaatin nama kan biraadhaan harkaan si qabu yeroo nuyi itti jechuuf kaanutu jira. Hojii akkamii immoo hojjetaa mootummaa ta'uu qabnaa dirqama gaa'ilatti seenuuf jettanii immoo booda akka duula kan biraan jalqabu. Hojii qabaachuu qaba dhiirri tokko gara gaa'ilaatti dhufuuf jedhee nama nagarwan. Yoo danda'ame immoo isheen durbaallee. Maaliif jennaani Waaqayyoo utuu Addaamiif hin kennin dursee seera uumamaa boqonnaa lama irratti hojii kenneef Addaamiif. Addaam hojii erga fudhatee booda haadha manaa fudhate. Boqonnaa sadiis ceetanii yoo dubbiftan haadha mana hojii kenneef jiraate kana hojjetta, kana nyaatta, kanatti jiraatta erga jedhee booda haadha manaa kenneef Waaqayyo. Waaqayyo immoo waadaan hin dogoggorti jechuu dandeessu ta'a garuu Waaqayyo inni akkas godhe immoo hin dogoggoru. Maaliif jennaan jaartiin tokko jirti biyya keenya kutaa 9 baranatti fakkaata ho'i 8 iddoo baay'eetti waltajjii irratti yeroo dargaggeessa leenjisu nan dubbadha waa'ee kana. Nan fuudhaa akkoo jedhe dhaqee akkoo nan fuudhaan jedhe dammituu jedhamti kutaa 9 bara. Kolfitee yeroo dheeraa erga kolfitee booda baay'een jaalladha. Qoy ammati kana beekeetii nyaatta. Kana beekeetii kaa'atta kopheet irra deemtu. Uffata jalatti uffattu ishee xinnoon illee abbee keessu ibiti. Ammati maal nyaachisuufiti haadha ishee irraa kaachiftaa
naan jettee dhuguma gaaffiin deebisuu hin dandeenyudha. Asumatti dhaabuu kona wayyeerii waa'ee koo nan fuudhachuu nan dhaabe. Kanaafi hojii qabaachuun baay'ee nu barbaachisa. Hojii akkamii hojii guddaadha. Wannumaa guyyaatti ittiin kan kooti jireenya koon ittiin sochoosa. Namni tokko yoo natti dabalamee ani ittiin jijjiirama fiduu nan danda'a waan jettan tokko. Harka keessan keessaa qabaannaan nama isin hubatu immoo qabaannaan wal sobuun immoo isin gidduu jiru isiniif nama jaallatu gidduu taanaan konkolaataa namaatti hirkattanii suura kaatanii kan kooti kunettanii sibiila ta'e tokkoon hin sobne nama jaallattan taanaan nothing walii galtanii jiraachuun hin danda'amu. Argeera namoota danuu waan ta'eef.